Ashamar kafune kabajam tota fardaf tot media maddan kenya kabajini bijala likenya baka jirta marati sinaga ujaja uduharra kabanne dhyanne siniti munga sifana turane jirso wallot odu kenya jal kabatin ka bormya godina wallo kesati shoror kesidon nifan tivika binin godini jawalin don ote bula ormo galumsa beisa dorka dira jumbe kame Tunga bahasa kana akatya nutisini tiada. Kaba oromia godina wallo kesetumni adana no amara kamfano finje tu godina wallo keseti amandura bayina bufam tero amma kana kabino ta godini jawalin ton gocha fokota ummatar ratirawacha jiraju jiraton ni godini chamadana genya timata jiru. Humnoonni shiftaa amaara fi kaabinoonni sababa lolli kaaba jalqabe kanaan ummata iraarsaa kan jiran yoo ta'u gama kaaniin maaliif callistanii teessu lolli dhufaa jira kaa birmadummaa biyya keessaniif dhaabbatu wanti isiniif kennamu jira jechuun ummata burjaajessaa jiraachuun dhaga'ame. Guyyaa dheengaddaa irraa eegaluun bulchiinsa magaala Kamisee fi Aana Baatee keessatti qotee bulaa meeshaa waraana dhuunfaa qabu walitti qabuun gara adda waraanaatti dirqamaan bobbaasuuf oliif gadi kan fiigaa jiran ta'uu fi lola kana qotee bulaa yoo didu shira guddaa irratti xaxamaa jiraachuu maddeen keenya irraa odeeffannee jirra. Kaleessa galgala humnoonni shiftaa amaara fi kaabinoonni Aana Baatee karaa warra waa Uganda Gariiroo jedhamuun baadiyyaa keessa qotee bulaa dirqamaa walitti qabuun gara adda waraanaatti ba'uuf yeroo kaan qotee bulaan diduu wal dhabdeen kaleessa irraa eegale hanga saatii kanaatti jiraachuun namoota achi jiran irraa qulqulleeffannee jirra. Guyyaa har'aa kana sababa qotee bulaan deemuu dideen namoota nagahumaatuu keessa hin jirre ganda keessa walitti qabuun namoonni lola kana irratti hin hirmaanne ilaalcha biroo qabdu shaniif juuntaa waliin hidhata qabdu jechuun uummata dararaa jiraachuu jiraatan Aana Baatee tokko nuuf ibsee jira. Akka maddi keenya gabaasanuuf laate jedhutti lolli kun kan qotee bulaa Oromoo Walloo hin ilaallanne ta'us kaabinoonni fi fiinxaaleeyyiin Amaara maqaa seera kabachiisuun nu keessa jirtu shira garaa garaa xaxuun qotee bulaa Oromoo Walloo dhiibbaa irraan geessisuuf carraaqqii guddaa godhaa jiran jechuun dubbatu. Qotee bulaan Oromoo Walloo haala ulfaataa keessa jiraachuu fi sababa lola kanaatiinis qaamni mootummaan dhiibbaa gurguddaa irraan gahaa jiraachuu ergaan irra deddeebiin keessoon nuuf ergamaa jiru ni addeessa. Ilmaan Oromoo Walloo bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti guyyaa guyyaan hidhaatti darbatamaa kan jiran yoo ta'u qotee bulaan Oromoo lola kaaba irratti dirqamaan akka hirmaatu godhamaa jiraachuu namoota qaama mootummaatti dhiyaatan irraa odeeffannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon magaalota Oromiyaa hedduu to'annoo isaa jala oolchuu fi warshaa sukkaaraa Arjoo Dhidheessaatti argamu to'atee jiraachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo waboo waraana Haleelu magaalaa hedduu to'annoo isaa jala oolchuu fi warshaa sukkaaraa Arjoo Dhidheessaa keessatti argamu akkasumas kaampii guddicha diinaa achitti argamu cabsee itti seenuun ergamtoota diinaa haxaa'ee balleessu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Korommiin ilmaan sabaa waraanni bilisummaa Oromoo waboo zoonii giddu galeessa keessa socho'u waraana tiksituu impaayera Itoophiyaa kan ilmaan Oromoo lafarraa duguuguuf kaayyeeffate daandilee garaa garaa irratti haattee hidhuun hedduu ishee ajjeesu kaanis madeessuun injifannoo boonsa galmeessaa jiraachuu ergaan keessuun nu qaqqabaa jiru ni addeessa. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboo waraana faashistii Abiyyi Ahmad leeluun magaalota Oromiyaa hedduu fi aanaalee garaa garaa to'annoo isaa jala oolchuu guyyaa guyyaan gabaafamaa jira. Qabsaa'onni bilisummaa Oromoo waboon guyyaa dheengaddaa imala gara Finfinneetti godhaa jiruun kaampii guddicha Dhidheessaa jiruu fi warshaa sukkaaraa Arjoo Dhidheessaa jiru ergamtuu bilxiginnaa ari'ee keessa baasuun to'annoo isaa jala oolchuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa beeksisee jira.
haaluma kanaan jajjabee waraana bilisummaa Oromoo ganama har'aa godina lixa shaggar aanoota garaa keessatti waraana PP irratti tarkaanfii fudhatuun injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu jaallas zoonicha irraa odeeffannee jirra. Akka gabaasni tokko fuula miidiyaa hawaasummaa waraana bilisummaa Oromoo irraa ba'aa jiruu fi jaallaan tokko irraa odeeffannetti aana meetiroobi magaalaa aanichaa kan ta'e Shinoo magaalaa qaxaaxoo kallatti meeta daandii addaa bargaa wal qunnamsiisu irratti waraanni bilisummaa Oromoo waboo zoonii giddu galeessa keessa socho'u waraana murna bilxiginnaatiin hoogganamtu irratti tarkaanfii fudhatuun hedduu du'aaf madooyyoo adabu meeshaalee gosa garaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuun himamaa jira. Jajjabee waraana bilisummaa Oromoo waboon bakkoota garaatti lola waraana sirna bilxiginnaa waliin taasisaa jiruun injifannoo boonsa galmeessuun uummata isaa gammachiisaa jiraachuun beekamaadha. Oduu wal fakkaatuun guyyaa kaleessa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ol aanaa ABO waboo Jaalmarroo Dirribaa injifannoo Arjoo Dhidheessaa keessatti argame kana ilaalchisuun haala jiru kan ibse yoo ta'u warshaan sukkaara Arjoo Dhidheessaa to'annoo waboo jala ooluu fi waraanni shiftaa Abiy Ahmadicha guutuutti dhiisee ba'u eeree jira. Ajajaa olaanaan ABO waboo waraana mootummaan Impaayera Itoophiyaa irratti bane kana gara carraatti jijjiiruun injifannoo guddaa galmeessaa jiraachuus ibsee jira. Dolli waboo balleessuuf taasifamu waboo carraa kennuu danda'eera kan jedhe Jaalmarroo Dirribaa qabsaa'onni bilisummaa Oromoo hanga galma isaa milkeessutti kan itti fufu ta'uu gadi fageenyaan ibsee jira. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaatti ufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedha.